Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obbolee wankiya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arralee video haaraa walitti deebine. Videoon narraa warra qallachuu barbaaduu fi yookiin furdina ofirraa xiqqeessuu barbaaduuf jechuudha. As dura warra furdachuu barbaaduu fi furdina dabaluu barbaaduu fi video lama hojjedhee jira. Warri furdachuu barbaadan yoo jiraatan video sayyoo hin laalin of duuba deebi'aa ilaalaadha. Har'a immoo warra qallachuu barbaaduuf maal akka gochuu qabnu isiniif hima inshaallah. Haga gama video deemneen duratti warri video kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'ama. Mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina. Video haaraa akka gadi dhiisuun dafee simbira dhaqqaba. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Gama video kiyyaatti yoo deebi'e qallachuudhaaf wanti nu gargaaru tokkoffaa irratti bishaan akkuma hundi kennaa iyyuu beeynu fayyaa qaama kennaa hunda isaatiif iyyuu fuula kennaaf ta'ee rifeensa kennaaf kalee dhiquudhaaf onneedhaaf lafee teenna humna lafeetiif waa hedduuf faayidaa qaba. Bishaan faayidaan isaa himameen dhumamu akkasuma ammoo qallachuudhaaf illee akkasuma gahee guddaa taphata. Bishaan faayidaa guddaa qaba. Nyaata soorata nu soorannu ka garaa kenna keessatti walitti kuufamee taa'u ka akka borciin nutti uumamu moorri garaa kenna keessatti nu bahu nu taasisu nurraa dhiqee qulqulleessuudhaan garaa alaa akka inni bahu taasisa. Qaama keenya hir'isuuf illee gahee guddaa taphata jechuudha. Akki fayyadama isaa ammoo bishaan oowwaa dhuguu qabna. Bishaan qorraa dhuguurra bishaan oowwaatu qaama keenya qallisuu yoo barbaanne faayidaa guddaa qabaaf jechuudha. Ganama subii wayita hirriibaa kaanuu hanga waan takkacha nyaanne waa hin dhugne shaayii buna ta'e yookaan qursii ciree ganamaa ta'e haga nyaanne dura bishaan oowwaa xiqqoo oowwifneeti danfaa osoo hin taane xiqqoo oowwaa ka qabbanni qorri irraa ba'e sanii burcuqqoo lama garaa qullaatti yoo ganama subii kaanee ka dhugnu ta'e qaama keenya akka qallatuu fi nu gargaara jechuudha. Xuriin qaama keenya keessa jiru dhiqamee gara alaatiin gara fincaaniitiin akka gara alaatti gadi ba'u nu gargaara. Kanaaf bishaan ganama subii yoo dandeenye burcuqqoo lama oowwifnee garaa qullaatti yoo dhuyne hedduu tokko nu gargaara jechuudha qaama keenya hir'isuudhaaf. Ammas wayita nyaata keenya nyaannu fakkeenyaaf amma irbaata wayita nyaannuuf taanu haga irbaata nyaanneen duratti daqiiqaa 30 duratti bishaan dhuguu qabna. Kun maaliif nu gargaara wayita irbaata keenya nyaatuudhaaf taanu akka nuti irbaata keenya sirriitti baay'ifnee nyaanneef nu gargaara. Bishaan yoo dhugne bishaan dura garaa keenya nu guuta. Eegas deebine irbaata keenya immoo xiqqishuma takka nyaanna guddaa hin nyaannu. Haala kanaan qallachuudhaaf nu gargaara jechuudha bishaani. Ammas wayita nyaata keenya nyaachuudhaaf kaanu yaada keenya gara nyaata sanii deebisuu qabna. Ciree ganamaa ta'ee laaqana ta'ee irbaata ta'ee wayituma nyaata keenya nyaachuudhaaf akkana qophoofnu yaada keenya gara nyaata sanii kaa'uu qabna. Nyaata keenya suuta gadi teenneeti suutan qalbii takkaan niyyaa keenya nyaata sanarra kennee nyaachuu qabna. Yookaan nu jarjarru taate asii achi fiigaa ganaa hojiin biraa naaf jechaa yaadaati. Dafnee hojii san hojjechuudhaaf nyaata keenya kana dafnee itti daddarbinee kan nyaannee hojii nu eeggatu sana ofirraa fixuudhaaf kafii nu ta'e akkasumas furdinaa fi nu saaxila jechuudha. Nyaata keenya suuta yoo gadi teennee ka alanchinee nyaata tokkocha afaan kaanu san gadi alanchinee gadi liqimsinu ta'e garaa keenya keessatti illee nyaati sun bullaa'ee dafee akka inni qaama garaa keenya keessatti walitti hin qabamne taasisa. Akka bullaa'ee dafee gara hojiitti jijjiiramuu fi nu gargaara jechuudha. Yommuu akkasuma ofitti gadi daddarbinu ta'e hanga nyaannillee hin beeynu ariifannee nyaanna waan ta'eef haguma nyaanne xiqqaa nyaanneef guddaa nyaanne iyyuu hin beeynu ammallee dafnee ofirraa liqimsinaa suuta hin alanchinu akkasumas furdinaaf dafee nu saaxilaa foon keenya dafee nurraa gadi hin bu'u jechuudha. Akka foon nurraa gadi bu'uuf suuta teenneeti nyaata xiqqaa fudhanne san alanchinee bulleefneeti gadi liqimsuu qabna. Ammas sadaffaarratti sahaanii itti nyaannu filatuu qabna. Xiqqoo nama ajaa'iba. Qallachuu fi sahaanii itti nyaannu filatuu maaltu waliif fide jechuullee hin dandeettani.
saani itti nyaannu filatulleen qallachuuf furdachuudhaaf illee hedduu tokko nu gargaara. Akkamitti yoo ka jettan ta'e saani itti nyaannu kana saanii guddaa isaa yoo ka fudhannee fakkeenyaaf amma nyaata tokko nyaachuudhaaf saanii guddaa tokko gadi baafannee rooza irratti godhannee yoo ka jennu ta'e rooza kana saanii guddaa san keessatti maankaa 3-4 goone uma xiqqishuu takka fakkaata. Xiqqaadha jennee irrumatti daballaa gagaraan keenya nu guutamu nyaata san eega baafannee lafatti balleessuu diduudhaaf yookaan immoo haguma nyaanne fagadhiifneyyuu hin beeynu ofirrumaa garatti gadi nyaanna. Wayita san nyaata guddaa fudhanna. Qaamni keenyallee akkuma nu nyaata guddaa fudhanneen akkasumaan furdinna nu dabala. Yoo ammoo saanii xiqqaa isaa fudhanne maankaa 3-4 rooza irratti goone saaniin inni iyyuu xiqqaa waan ta'eef yoosuu rooza gubbarratti ba'a. Biddeenallee ta'ee fakkeenya rooza fudhadhe nyaati hundiyyuu mataa yoosuu guddaa fakkaata. Saaniin xiqqaadha wanti nurratti goonellee akkasuma xiqqaadha garuu guddaa fakkaata. Aana gaaganuma nyaanna jennee wanta xiqqaa san fuunee nyaanna. Akkasitti nyaata xiqqaa nyaanna jechuudha. Yoos aguma qaama keenya nu gargaaru nyaanna malee nyaata guddaa ofitti gadi hin darbinu. Haala saniinillee nyaata xiqqaa yoo ka nyaannu ta'e saanii xiqqaa irratti baafannee nyaata xiqqaa yoo ka nyaannu ta'e akkasuma duraayyoo guddaa ka nyaannu ta'e amma nyaata keenya ofirraa xiqqaa ka goone xiqqeessnu ta'e qallachuudhaaf illee nu gargaara jechuudha. Ammas wayita ganama lafaa kaanee ciree nyaannu ciree keenya nyaachuudhaaf qophoofnu nyaata mimmi'aawaa nyaata akka keekii faa wanta mimmi'aawaa sukkaarri irra tare kanneen osoo nyaachuu baannee bareedaadha. Wanti mimmi'aawaan kun kaaloorii hedduu of keessaa qaba waan ta'eef dafee qaamni keenya akka furdatu akka inni foon ida'u taasisa. Yoo duraan furdoo taanellee akka inni furdinni sun nurraa gadi hin buune godha jechuudha. Kanaaf ganama wayita ciree keenya nyaachuudhaaf taanu nyaata mimmi'aawaa ofirraa xiqqeessu shaayillee ta'ee buna ta'ee wayita dhuynu sukkaara wajjin osoo dhuguu baannee bareedaadha. Ganama yoo ka shaayii dhugnu ta'e shaayii san gara shaayii green tea osoo jijjiirree bareedaadha. Green tea shaayii akdarii jedhama natti fakkaate afaan Arabiffaani gara shaayii akdarii sanii osoo jijjiirannee bareedaadha. Inni qaamni keenyallee akka hir'atuuf nu gargaara. Shaayii kaanirra isatu bareedaadha jechuudha. Ammas laaqana wayita guyyaa laaqana nyaannu jechuudha. Nyaata pirootiiniin itti baay'ate ofirraa xiqqeessuu qabna. Nyaata akka foonii dhadhaa wanta zayitii hedduu of keessaa qabu waan akkasii san osoo nyaannu irraa of qusannee wanta kuduraaf muduraa ta'e vegetabilii akka kaarotii dinnichaa maaluma kanneen osoo nyaanne bareedaadha wanta akka foonii sanniini. Foon faalleen pirootiinillee qaama keenyaaf bareedaadha garuu guyyaarraa ofitti baay'isuun bareedaa miti. Wanta akkasii osoo ofirraa xiqqeessnee bareedaadha. Ammas wayita waa dhugnu jechuudha. Wanti nu dhugnu akka laslaasaa faa dhugaatii juusii garagaraa ka alatti qopheeffamee ashagamee tolfamee dhufu kunniin innillee sukkaara of keessaa qaba kaaloorii hedduu qaba. Qaama keenya dafee dabaluudhaaf gahee guddaa taphata. Isallee ofirraa dhiisnee bakka sanii bishaan yoo dandeenye bishaan dhuguu yoo baay'ifne bareedaadha. Juusii alaa bitame san ta'e laslaasaa ta'e yoo ka duraan ka dhugnu ta'e osoo ofirraa dhiifne bareedaadha. Ofirraa dhiisuu qabna. Wayita nyaata nyaannu hundayyuu nyaata keenya dura bishaan dhuguu qabna akka fedhiin nyaata keenya xiqqaatuu fi nyaata xiqqaa isaa nyaannuuf jechuudha. Wayita nyaanne irraa baane ammoo yoo ka hojii nutti hin dhiisu garuu yoo ka yeroo qabaanne ta'e nyaata san wajjin boqotuun gaarii miti yookaan wajjin rafuu ta'e yookaan bakka takka taa'anii wajjin boqotuun gaarii miti dafee furdatuudhaaf nama saaxila. Nyaata keenya nyaannee wayita irraa baane hojii mana keessa deemnee hojjetu ispoortii qaamaa tokko ispoortii yoo hojjetuun baay'inaan hojiidha namatti hin tolu garuu hojii qaama manuma keessa deemanii hojjetuutu bareedaadha. Akkasuma irbaata illee wayita nyaannu irbaata wanta lallaafaa xixiqqaa isaa jechuun akka ruuzaa faa nyaatuu dhiisuudha. Wanta xixiqqaa furuutii ta'ee vegetabilii kuduraaf muduraa xixiqqaa isaa beeluma nurraa dhowwu xiqqaa isaa sanyoo nyaannee rafne bareedaadha.
haga rafneen dura sa'aatii lama yoo xiqqaate dura nyaatuu qabna nyaanneetu hojii kenna fixnee raabaanee deebinee nyaanna jenneeti sa'aatii irbaataa dabarsinee halkan wayita silaa rafuudhaaf deemnu nyaatuun bareedaa miti haga rafneen dura sa'aatii lama yoo xiqqaate sa'aatii lama dura nyaanneeti eegasii hojii kenna mana kenna keessa deemnee yoo ka hojjannu taanee ofirraa fixna hagasii nyaati kennallee hojii isaan hojjataa garaa keessa walitti kuufamee nun taa'u haala saniini furdina kenna ofirraa xiqqeessuu hin dandeenna kana fakkaata inshallah yerootti aanu keessatti ammoo borcii garaa ofirraa xiqqeessuudhaaf ofirraa balleessuudhaaf maal akka nu gargaaru hojjedhee isinii dhiyeessa achuma keessa ammoo anilleen furdina kiyya duraanii akkamitti yeroo gabaabaa keessatti osoo hin argini furdinni iyyuu narraa bu'eeti maal taatee laaftee hin qallattee namni naan jedhu takka gahee furdinni kiyya narraa taree jechuudha akkamitti akkas yeroo gabaabaa keessatti osoo ani ofumayyuu hin beekne akkas ta'e isin taphachiisa inshallah kana fakkaata yoo jaallattan obboleewwan keessaniif share godhaadha like share comment subscribe gochuu hin dagatina aga video biraatti walitti deebinutti yarraaf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh